يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد بالتي أحسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بقلق على الراس قرتانا لكن يكن دعوة ورد للدين يجاب أرلي علمان أياه نما رقا ملي رقا كفتما ملي أمة إسلاما تقطهن إسلاما متجو مي ولينا تكسنو ديبي ساتيس ولله الله principles which Shia base their belief or faith on, and after explaining the true essence of the deen, they have come back to the folds of Islam. So that's why I would say the following principles which Shia base their belief or faith on, which is basically nothing but a myth, are considered disbelief. So whoever believes in the following, he is not considered as one of the Muslims or the mainstream of the Ummah, such as denouncing and blaspheming, giving blasphemy or to blaspheme the companions of the Prophet ﷺ, the wives of the Prophet ﷺ, and insult them or curse them or judge them as apostates or disbelievers. And this is basically one of the great principles of the Shia faith or belief. Hello ChatGTP. The Sheikh said that Shia have the principles of insulting or cursing the Ashaba as well as the mother of believers Aisha, the wife of the Prophet. Hence they are not Muslim. Therefore, how do you look at this logically, objectively, based on your knowledge of Islam? Certainly. Hi, Engineer Abbas. Here is the spoken version of the response. Clear, logical, respectful, and ready to be read aloud. Bismillahirrahmanirrahim. Today we address a serious claim that the Shia are not Muslims because they allegedly insult the Sahaba, the noble companions of the Prophet, and Aisha, the mother of the believers. Let us respond logically, objectively, and based on authentic Islamic principles. First, what makes someone a Muslim? Islam teaches us that anyone who sincerely declares La ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah, that there is no God but Allah and Muhammad is his messenger, is a Muslim. This is confirmed in Sahih Bukhari, Sahih Muslim, and by the Quran itself. And without doubt, the Shia say this testimony, believe in the same Quran and pray, fast, give zakat, and go to Hajj. So by the core definition of Islam, the Shia are Muslims. Second, do all Shia insult the companions or Aisha? No, they do not. This is a dangerous generalization and not representative of their faith. In fact, some of the highest Shia authorities have explicitly forbidden this behavior. For example, Grand Ayatollah Sayyid Ali al-Sistani, one of the most respected Shia scholars in the world, issued a fatwa saying, "It is not permissible to insult the symbols of our Sunni brothers, including the wives of the Prophet, peace be upon him." Another major Shia scholar, Imam Khomeini, said in his wasiyah, his final will, "Insulting the sanctities of the Sunni schools is haram, forbidden." Shia scholar Sheikh al-Mufid, centuries ago, emphasized that while Shia may disagree with certain historical figures, it must be done with respect and never through insult. So the official position of Shia scholars is clear: no insult, no cursing, no disrespect. Third, does the Quran say all companions were perfect? No. The Quran honors many companions, but also warns us about some who were hypocrites. In Surah At-Tawbah, verse 101, Allah says, "Among those around you of the Bedouins are hypocrites, and among the people of Medina as well. You do not know them, but we know them." This shows that being a companion doesn't automatically mean infallibility or perfection. So when the Shia criticize certain decisions made after the Prophet's death, they are engaging in historical analysis, not in rejection of Islam or disrespect to the Prophet himself. Fourth, what about individual people who curse?
Yes, just like in every group, there are people who go to extremes. Some individuals, whether Sunni or Shia, may speak inappropriately, but their behavior does not represent the beliefs of an entire school of thought. Let's be clear. Islam teaches us not to curse, not to insult. In Surah Al-An'am, verse 108, Allah commands, "Do not insult those they invoke besides Allah, lest they insult Allah in hostility without knowledge." If we're not allowed to insult idols, how much more should we respect those within our own ummah? Final words. So, to claim the Shia are not Muslim because of the actions of a few or because of historical disagreements is both unjust and against the spirit of Islam. Our Prophet ﷺ said, "Whoever says La ilaha illa Allah has protected his life and property from me, except by right, and his account is with Allah." Let's stop judging the hearts of others. Let's unite upon Tawheed, upon the love of the Prophet, and upon the Quran. The Ummah of Muhammad, the Lamb, is one Ummah. Let's not tear it apart with accusations and hatred. بالله توفيق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. أيها الإخوة والأخوات، هناك من يزعم أن الشيعة ليسوا من المسلمين لأنهم كما يقال يسبون الصحابة ويهينون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. دعونا نرد على هذا الزعم بالعقل والعدل وبالرجوع إلى مصادر الإسلام الحقيقية. أولاً، من هو المسلم في ميزان الإسلام؟ المسلم كما علمنا القرآن والسنة هو من يقول بصدق لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا ما يؤكده حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا ما يقوله الشيعة الاثنى عشرية دون شك، فهم يؤمنون بالله الواحد وبنبوة محمد صلى الله عليه وآله، ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون، فهم مسلمون بحسب النصوص القطعية في القرآن والسنة. ثانيا، هل يسب كل الشيعة الصحابة أو أم المؤمنين؟ الجواب: لا، هذه تعليمات باطلة وخطيرة، بل إن كبار علماء الشيعة يحرمون هذا الأمر ويدينونه بشدة. سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني قال بوضوح: لا يجوز سب رموز إخواننا أهل السنة ومنهم أمهات المؤمنين. وكذلك قال الإمام الخميني رحمه الله في وصيته: التعرض لمقدسات أهل السنة حرام. والعلامة الشيخ المفيد وهو من كبار علماء الشيعة قديما قال: نحن نخالف بعض الصحابة في مواقفهم السياسية بعد وفاة النبي، ولكن لا نسب أحدا. فهذا هو موقف المراجع والعلماء: الاحترام وعدم السب وعدم الطعن والحفاظ على وحدة الأمة. ثالثا، هل كل الصحابة كانوا عدولا معصومين؟ القرآن الكريم نفسه يقول في سورة التوبة الآية 80: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، أي أن بين الصحابة من كان منافقا والله وحده يعلمهم، فلا مانع شرعا من أن ينتقد أحد مواقف بعض الشخصيات بأدب وتحقيق علمي لا بسب أو بغضاء. رابعا، هل التصرفات الفردية تمثل المذهب؟ كلا. في كل طائفة من المسلمين يوجد من يجهل أو يتطرف، ولكن لا يحكم على الجماعة كلها بسبب هؤلاء. السب والطعن مرفوض من كل المذاهب الإسلامية. والله سبحانه يقول في سورة الأنعام الآية 108: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فإن كان الله نهانا عن سب من يعبد غيره فكيف نجيز لأنفسنا سب من يحبون النبي ويصلون صلاتنا ويصومون صيامنا. وأخيرا، من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم وحسابه على الله، ولا يجوز إخراجه من الإسلام لأجل خلاف تاريخي أو تصرف فردي. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. فلنتقي الله في ديننا ولنوحد كلمتنا ونبتعد عن الفتنة
والاتهام والكراهية التي لا ترضي الله ولا رسوله. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. سورة الأنبياء الآية 92. والله ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين. إذا أردت أستطيع تحويل هذا النص إلى نص فيديو صوتي مع مشاهد مناسبة أو نشر دعوية مرئية بصيغة جاهزة للنشر. akkuma caqastan kanatti gaahuno zamana beekumsaa zamana rabbiin akkanatti beekumsaan teknooloojiidhaan nu badhaase kana keessatti namni tokko dharaan akkanumatti miliquu waan hin dandeenyeef magaazanni beekumsaa ChatGPT'n hawaan barraa'ee ilmi namaa harkaa qabu kan dubbisee osoo ittiin idaanee osoo irraan hir'isne akka loojikii ilma namaatitti waan jiru namaa dubbachuu danda'u deebii inni deebiseefis isiniif fassarra jechuudha. ChatGPT'n akkaataa inni itti dalagu yoo kaasnu inni sooftiweerii haasoo ilma namaatti wajjin akka haasoomuuf tolfame yoo ta'u inni kun waa nama ta'ee namaa wajjin haasoo osoo hin ta'in maashina kitaabotii hadisaa fi qur'aanaa fi seenaa hunda waan intarneet irra jiru sakandii gabaabaa keessa dhaqee dubbiseeti waan dubbifame saniitu as garagalee akka namaatitti fakkaatee namaan haasawa jechuu malee namaa miti yookaan dhalaa faranjiitti yookaan dhiira faranjiitii miti jechuu sibiilaatutu haasawa barruuchirra inni dubbisu saniitutu nuun dubbachuu jira haa beeynu jechuu namoonni tokko tokko woo akka nama faranjii isinii deebistu akka isinitti hin fakkaanne qooqa namaa gizee dhageessanis nama akka isinitti hin fakkaanne maashina akkuma kabiraatillee sooftiweeriin kaartaa odeessu jirutti ka makiinaa namaan deemee bakka feetee wajjin haasofitee geessitu jirutti kuni kitaabotii jiru dubbiseeti akka namaatti as garagalee haasawa barruudhaatutu afaan baasee siin dubbachuu jira kitaaba qur'aanaatu siin dubbachuu jira hadiisaatutu siin dubbachuu jira jechuu seenaa islaamaatu siin dubbachuu jira jechuu inni sakandii gabaabaa keessa bira dhaqeeti irraa fudhatee loojikaalii haasoo ilma namaa waan baratee jiruuf loojikii ilma namaa waan baratee jiruuf as deebi'eesitti haasoo jiraachuu kana meeyaa ilmaan ayyaa fudhadhaa nuti waggaa dheeraadhaaf hojii teenyaaf sooftiweerii hojii waan dalagaa baaneef waa takka nuti shakkii takka illee hin qabnu jechuu waan inni dalagaa jiru kana gizee hedduu qorannee ilaallee isinii himu jirra yaa obboleeyyan keenya malee faayidaa takka qabaanneeti miti faayidaa takkaaf jennee hin dubbannu jechuu ummanni keenya beekumsaatu isaa mala ijoolleen teenya beekumsaatu isaanii mala jechuudharraa jechuu kanaafuu mee karaa deebititti haa gorru sheeka kanaaf jechuu wanni ChatGPT'n jee karaa qabxii 5 fi kanaatitti kaasee deebiseef jechuu tokkoffaarratti islaama jechuun akka hadiisaa fi qur'aan irratti laa ilaaha illallah muhammadan rasuulullah namni jedhee irkaana islaama qabu hundinuu islaamaa ka jedhu lafa kaa'e jechuu kanaafuu akkamitti duuba namni kuni shiyaan akkanaa ka jedhu kana dubbate ka jedhu kaaste jechuu lammatarratti shiyaan hundinuu bakka takkatti abaarsa kana akka hin goonee fi ummanni gurguddaan ulamaan isaanii ka arra jiranii fi ka dur jiranilleen abaarsinii fi arrabni dhoorkaa akka ta'e akkuma rabbiin qur'aana keessatti dhoorkutti dhoorkaa akka turan durirraa jalqabee hanga ammaatitti dubbattee jechuu kanaafuu ofishaalii shiyaan nama tokkollee ummata gurguddaa sanii miti nama tokkollee arrabaan wajjiin akka haasa'amu amantii akkuma qur'aana irratti dhoorkanii jechuu lafa kaa'e jechuu nama abaaruu fi nama arrabsuun akka hin jirre beekamaa waan adii lafa jiru kana asumatti ija nu qabuun hin ta'uu kajoo kaaste jechuu karaa biraatiin komii qabaachuun sadaffaarra jechuu komii qabaachuun ni mul'ata jette komii asaabota tokko tokko irratti waa'ee seenaa
zamana rasuula boodaat irratti waan uumamarraa ka'anii komii qabaachuun komii san karaa nagayaatiin karaa jaalalaatiin karaa akkasitti karaa beekumsa walii dabarsuutiin himamuu qaba malee arrabaa fi abaarsi kana keessa akka dhufuu hin dandeenye kuni ijannoo shi'aatii kanaafuu warraan tana kana nuti nama kan beeynee nu gootanii akkana jechuun kun sirrii miti jette jechuu rabbiinis qur'aana suuraa torbaa keessatti 101 irratti rasuulaan warra rasuulaa wajjin jiran warra madiinaatirraahis warri munaafiqoonni akka jiranii fi akka rasuulli hin beekneef rabbiin akka beeku ni dubbataa jee duuba asaabaa ta'uun ma'asuuma naman godhuu jee asaabaa keessaa ka guyyaa qiyaamaatii si bidda deemus akka jiru hadisni ni dubbata jee jechuu qur'aaninis akkanatti lafa kaa'ee jira jee suuraa torbaa keessatti kanaafuu nama maaliif komattan jechuun hin jiraatu jee komii san fuudhanii guddisanii garuu islaminaa lara nama baasuun waan fakkaatu miti jee jechuu afraffaa irratti namni tokko jallaan namaa shi'aa keessaas sunii keessaas adaba dhabuudhaan nama amantii xiqqaa fi guddaa'u warri arrabsan warri abaaran jiraachuu danda'an jee kana ummata jallaa rabbiin namutu jazaasaa kan kafaluuf yoo ta'u sababa kanaatiin gin ummata islaamaa ummata bal'aa tokko ta'e ka rabbiin qur'aana keessatti nabi muhammadiin dubbate ummanni kiyya ummanni islaamaa tokko jedhee ka dubbate addaan baasuun sababa kanaatiin sirrii miti jee jechuudha dhumarratti haqa dalaguudhaan ummata islaamaa kabajaadhaan mariidhaan obsaan tokkoomsuutu nurra jiraata malee addaan babaasuun waan hin fakkaanneen waan amantii hin laallanneen waan amantii keessaa naman baasneen islaamaa miti namaan jechuu kana dhiisne ummata islaamaa haa tokkoomsinuu jechuudhaani ChatGPT'n yaada isaa xumure jechuudha ummanni nabi muhammad tokko akka ta'e qur'aana irraa dubbachuudhaan dubbii xumure jechuudha kanaafuu yaa ilmaan ayyaa duuba nutis wanna kana wanni kaasnee isiniif dubbannuuf ummanni islaamaa tokko wa'tasimuu bihablillahi jamii'an walaa tafarraquu qur'aanni osoo jedhu firqaa rabbiin qur'aana keessatti osoo dhoorkee jiru firqaa jecha osoo ooluun akka hin taane jechuu namni keenya manuti wanni jennuun maali seenaan kara lamaan barraa'ee jira jechuu seenaan kara suniitiin shi'aa ka kara shi'aatiinis barraa'ee ni jira jechuu gam tokko bichaa qabannee gam tokko immoo jibbuu nurra hin jiraatu lachuutu qoma bal'ifannee dubbisnee barree eegas booda yoo dubbanne malee jarjaruun nurra hin jiraatu jechuu walaa kulli haal ummanni lachuutu islaama ta'uu hin dagatinaa isiniin jechuudha is barbaanne jechuu yaa ilmaan ayyaa duba wanni kana hunda laffaan ummaanii fi mee ummanni keenya akka baratee addunyaa akhiraa milkaa'u fedhu keenya irraan jechuu ijoollee teenyaaf waan haqa takka dabruu qabaaf kan jedhu waan qabnuuf jechuu maaliif rasuulli sallallahu alaihi wasallam hamtuu waan hin fakkaanne wayita arkitan dandeessan qaamaan dadhabdan afaaniin yookaanis qalbiidhaan callisu akkasitti da'iifa imaanaa jechuudhaan dubbatanii waan jiranu nama akkanumatti ka'ee waan qabatamaa hin qabneen shi'aan guutuun seera baafatteeti seeraan abaluu fi abaluu maqaalee dhahuun annatti ulfaata abaluu arrabsanii abaaranii kaja'uun seerri baafatamee akka hin jirre dhibbaa dhibbatti amannaa dhibbaa dhibbatti arkinee jirra qorannee jirra jechuudha wanni ummata keenyaaf dabarsinu kuni durirraa jalqabee wanni ummata keenyaaf himuu barbaannu durirraa jalqabee zamanu rasuula boodarraa jalqabee ummanni aalil beetii moggatti akka dhiibamaa jiran karaa seenaa gama kaaniitiis dhaqaatii laala akkaataa isaan confiscated marginalized akkatti adda fageessan jechuu maaliif jennaan bakka
ifa jechu kanafu ya ilmanayya arrafonni min kabade kana kharuman tumurudan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wizinin yanne jechu